barbaadee mucaa kan kee dhaqiiti masarat biraa fudhadhu. Masarata ammas obboleessa kiyya waan isii dhaamu akka nama takkatti akka obbolummaatti dhaamsa obbolummaa kan isii dhaamu dhagaye ibsaa. Mucaa kan kee harkaa qabdi. Ammas isiin nama seela gootee jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhufeetiin jira deebiitiin jira. Urjinarraan tana maal qabattee deebiti jechuun keessan hin oolamu. Akkuma beektan mucaan ibsaa duraan harka ture. Ilmoo daa'ima waan inni irraa fedhu qabu. Amma ilmoo daa'ima wanni hin qabeef guddaa irra barbaadachuu fi guddaa irratti eeguu fi erganiif jechuudha. Ilmoo abbaan dhalee jala deemee hin barbaadatin, abbaan dhalee jala deemee haati dhalte hin iyyafatin maaliin godhaa zeetin duraanis an jechuun jalqabumaa masarat ni beetan jeeti yaada, kabeetan ni jirtan jeeti yaada. Isiitutu jechuun ittiin ergee an ibsaa osoo waan biraatiin hin taane daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya akka nama takkatti maaliif jennaan daa'imni humaa hin beeku haa irraa waa barbaadu leen yoo ta'ellee nama guddaadha. Saliilos ta'e anillee osoo barbaada isaa qabadheen taane anis namaan erge kuma isin jee masarat taniif jechuun inni duraan ni beeytan. Osoo keessa isin ibsine ni beeytan isinu. Kabeetan ni beeytan jeeti yaada. Kan beenis akkasuma viidiyoo chaanaala ibsaa jala deemtanii arguu dandeessanii masarat anama mucaanis na bira hin jiru eessa jiraa yoo jettaniillee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya mucaa bakka jiru isiniif hima. Mucaan eessa jira? Anaatu fuudhee mucaa isii maddii geesse. Mucaa na bira fidii naan jette. Akkam goota mucaa na bira fidii tamaamsitti fida jee fuudhee mucaallee jechuun mana kiyyaa oofee isii bira geesse mana isii. Akkasitti mucaa erga nan bira geesse booda mucaa kana ni ajjeesa. Daa'ima maal jettaanii ati guddaa waa barbaadda. Guddaa ammoo yoo tees guddaa fatti dhaadadhu miree daa'ima maal jettaa jeetiin da mucaa irraa dhorkee jechuudha. Isin mucaa ergan fuudhee bira geesse mucaa kana fuudheetiin dhabamsiisaa yoo haa'u bakka inni takka hin garrin geesse mucaa kana awwaalee jiruu isaa isa ajjeesa akka inni du'eechuu akka isa geessetiin isa kan dhabamsiisaa minaamin jettee irratti naafisiin jechuudha. Sababa san irratti daa'ima waan takka waan irraa feetu hin qabdu. Haa irraa waa barbaaddu nama guddaadha. Daa'ima ni ajjeesaa minaamin jettee ka dubbattu daa'ima kana akkamitti waa gootee deebiteeti garaas hin danda'e atis jechuudha. Yoonii fi ilmoo hin qabaannes dhaluuf teessaa. Tamam mucaan kun ilmoo jechuudha. Ilmoo tante fuula duraati akkamitti daa'ima ati gocha kana irratti raawwadhattee yaaddee akkamitti yaalii gootaa jeeni jechuudha. Fi isin sababa mucaa ibsaa mubaaraka jechuudha. Wallolleeni haadha daa'imaattis hin boochisini. Isis miskiintittii dhalaadhaa isinis hin boochisini. Haadha garaa dhale waa garaa hin danda'u akka tettu kana yoo garte ammaan tana dhugumaan akkas godhu deemtettee sammuun isii waan biraa keessa galti. Isii tana hunda gartee hin yaachisini. Mucaa isii kana naatu fuudhee manatti deebisa. Anaan manarraa baas duraan isii anaa deebisa. Hin deebistu nin deebisa. Naaf isin sarartu wallollee naaf hin masaratu jechuudha. Wallollee walfinneeni mucaa kana ammoo daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya kuno isinilleen arkaadha. Viidiyoon tun ragaadha. Wanni irraa tana ol bee viidiyoo tana isinii maru jiruuf akka isinilleen gartanii fi mucaan kun yoo waatee maqaa akka jechuu maqaa kiyyaan akka jechuu maqaa kiyya waan takka hin taane jeeti ani firaachi baasitiin jira. Mucaa fuudheeti masaratti maddii geesse. Yoo mucaan kun miidhaan takka irra geesse urjii siitu mucaa kana fuudhee micoo san harkaa geesse jechuun kan isin oolamu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya an akka nama takkatti fidii mucaa na bira jennaan duraan isiitu mucaa kana fuudhinaan jee itti naqa jeelchee isin na ergee an ibsaan obboleessa kiyya ibsaa keenya daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isinis akkasuma dhagaadha ibsaa keenya an akka obboleessa kiyyatti ati obboleessa narra guddaatti siifuun kabajaa na bira qabu ati jechuun dhiifama naaf godhi anatti aaruu nooltu mucaa kan kee fuudhuuf natti aartee jirtaniin beeka silattuu abbaan immoo ifiyoon ifi namni jalaa fuudhe waan danda'u garaas hin danda'u nin beeka ammoo dhiifama naaf godhin sinjaa ibsaa keenya wallahi hedduu takkasitti balleessee dhiifama irra deebisi gaafadhaa dhiifama naaf godhin sinjaa ani ammeenya osoo hin taane ati intala dhalatti taphachuu kan keessan arkeetiin anilleen osoo na taate irraan tana akkamii jee tamaam maqaa guddaa san hunda anummaan turuu ol biyee maqaa guddaa san hunda ifii buusee ibsaan akkana jaallatee akkana taaree bakutee maal jee haasoo sanuu anilleen hedduu takkan fiqqaanfachuu jira ammaan tana. Takkisi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ani khalaas wanni akkasuma narraa illee eegamu daa'ima qabee waan hin godhisin qabu mucaa haga tana duraatis akka nama takkatti jechuun akka obboleessa kiyya ilaaleetti mucaa qonqoo kannee fi maal jee uffata isaarraa dhiqee maal jee jechuun ni jiraami akkasitti waan takka rooroon isarraa hin geelleen hin jirtu mucaan illee hin miine mucaa fuudhee ammoo na bira fiddu malee minaan jettee cinqii na goote intala obboleettii rabbii jee maal goota mucaadhaa miti mucaa qabnee farkaa qabna mucaa qabee sii fide ammoo mucaan haana bira taa'u ati yoo feete amma badala mucaa aara abbaa itti baata mucaa kanatti haana bira taa'u waan barbaaddu ibsarraa kafaladhu akka feete ibsaa godhi ammoo daa'imni daa'ima waan takka beeku waan gootu qabdu jeeti mucaa duraan maddii qabu jira fidenne jettee isin hiraan na goonaan
fuudhee kun mucaan kana qabii kalas akka garteemi yoo mucaan kunillee waatee maqaa kiyya waa intaan akka jechu maqaa urjiitiin akkana ta'e jettanii akka isinis daawwattoota fi kabajamtoota isinis nan komanne jeetin arraan tana kuno viidiyoo isin maru jira viidiyoo tana yoo isin bira geessanii dhiifama naaf godhaa daawwattoota kiyya isinillee akkasuma warri natti aartanis isinuma keessaa warri natti aartanis ni jirtan jeeti yaada dhiifama naaf godhaa hedduu takkan dhiifama isin gaafadha ati mucaa isaa fuutee daa'ima fuutee manarraa baastee sossobdee manaa baastee diina harka buustee minaan jechuun kasanoo lamu isinillee diina osoo hin taane isinis oromoo akka nama takkatti namni waliin lolleen jiru arabaa fi ilkeen wal dhootti namni walitti mufanne hin jiru isaan kunis wal lolanii ta'e ammoo daa'ima wanni nama lamaan wal lolee nama guddaa jidduu daa'ima naqe hin jirtu ammoo an fuudhee mucaa ibsaa kana isii harka naquu sanuu ni dogoggore dhugaa takka ni dogoggore dhiifama naaf godhan isin jaa isin ammoo urji badii qabulleen sumaa badii sumaa qabaa jechuun kasanoo olamu badii saa anu fudhadheetiin jira badii tiyya beekeetiin jira badiin tiyya anaa balleesse silaanii fi mucaa isaa kana fuudhee tamam mana kiyya fiduu baadhee akka waan isin naan jette gocha isin raawwan naan jette hunda raawwachuu baadhee arraan tan tunuun dhuftu mucaa ammaan tana lubbuutti dhibu jirti daawwattootaaf kabajamtoota kiyya akkamitti daa'ima akkana gootaa naaf isin warra sarara walolee mana isiiti obboleettiiti yaa mana dhabaa mana kan keen dhufne jeeni akkasti mucaa kalaas yoonii fi nammaan tana waajjee mucaa kanas dhottee waagooti jee daa'imaan akkasti mucaa dhiisee isii maditti isii biraa deeme ammaan tana mana kiyyan jira an waan takka mucaa waan irratti gaggeessas hin jiru sanifuu natti naartanii jirtan natti hedduu takka natti naartan natti mufattanii jirtan mucaa akkam gootaa yaa urji mucaa kana waan takka godhini jettanii haa koomatti naa barreessanii ni jirtanii isin duraan ani irraa sodaachuu jirtanii ammaan tan namaa irraa sodaattanii miti silaa gartee mucaa kana ammaan tan ani fiifuu tamam duraan isin ana irraa sodaatta mucarraa ana immoo isiidhan sirraa mucarraa sodaachuu jira masara saniin mucarraa sodaachuu jira dhiiruu mucaa kana akkam gooti halkanuma kana akkam gooti eeywa erganii fi mucaa kana daa'imaa mucaa miti hayyoo harraa barbaaddu guddaadha tamam mucaa dhiisii khaynan juu tamam naafisiinu mucarra walolan naafisiinu harka wal geenye akkas geeman isiit irraa deeme tamam amman dhabee mana kan kendufne obboleettiti jeenitin akkas naafisiinu wal finne biraa deeme an immoo maqaa kiyyaan akka mucaan kun yoo waateellee maqaa urjiti waateettanii nan komanne isinis sanii fi robbee viidiyoo isin namaru jira irraan tara haadha daa'ima isiin sun ammaan tan haati mucaa kun mee kam jetti gaafa viidiyoo isiin akkas jettu san agarte wallaahi hedduu takka garaa nama nyaatti hedduu takka garaa nama badaa بس سلا مسرت أتيكر ما تكتي سلاني في إنما سمون والدري تاتي دائما واجد تنقطو دائما قدامي فركان جسمي يفركت استيتوما قدار تيكت سلا سمون تنتي ورس دري ديمبان دائما متي قدار أقرتمي دائما رت قدار يكتشو ها أتمو سمون أبغيتي سمون قفو استو خيتي في عند وتو تاب خمجمتو تخيا إسرس نانكومتين على تمام إبسس أبلسخيا أولين إبسانيس جون قبو إبسانيس البلسخية أنا ربودا واي إبسانيس مكان دو إبساس انتكو إبسانا كاسي كنا ماتو نانجي درانيس انتران إرجي فانا دتين غرتيمي فانا دون أنا اللي مقابل ليستي واميك جتشو أكنان واميك خيسا قلون دي لغوتي أنين تنبدو والله بالله وقان دكتك إفلالي أنين تنا خلاص نمنكم فرين نقوليتشو لا إفلاليتن إفتارو جرا ولا وتوتا في قبجمتو تخيا أكا مقاخيا مجانكو وان تكن تاني جتشو فين أرانتن قلبي فيديو مرو جرا أن يون في مجانكو واتيلي واتو باتي ننقلجون مالف زنان فيديو تنو نافرقادا أصوان براتو ينتاني فيديو تنو نافرقادا قلبي فيديو مرون كنو عم مجافو دي مسارات مديكي سنسوني أكا مجانكو يوني في ميدامي أرجي مدي نجنة في ننقلجون ميدامي ميدامو باتي مجافو دي إسي حركانجي duraan isii fuudhinaan fuudhemi isii harkaan gee ammoo isii harkaan ga'u sunillee kadhatan godhe maaliif jennaan isii harkaan ga'u sun kadhatan godhe silaa fuudhee mucaa kana arra mana deebisee ammas maaliif jennaan maaliif fuutee maali mana deebistee jechuun tokko keessan hin oolamu maaliif fuutee maali mana deebistee jechuun hin oolamu nin beeka akka akkas ta'e anarra booda maqaa isaa san kaasu innis maqaa kiyya nan kaasin anis ibsaa jee ibsaan obboleessa kiyya kana matakkatti obboleessa kiyya ka dhugaa jechuu yoo barbaade obboleessa koo jiraatan qofaa miti akka nama takkatti ibsaaniin kabajaa ni jaaladha jaalala ogga jaanii jaalalti waliif lama jaalala anuma namni garigari namni badawaa jira jaalala kana kar takka qofa fasaratu jira kar takka qofatti hiikatu jira jaalala ogga isiniin jaanii jaalala jechuun mush namni wal fuudhuu qofaaf waliin jaalatu jaalalti tanamummaa jira obbolummaa jira akkasuma jechuu jaalalti kara hedduutti hiikamti an ibsaa akka nama takka nin jaaladha nin kabaja obboleessa kiyya inni maqaa isaa isan da'u innis maqaa kiyya nan da'ini bas mucaa isaa ammoo yoo barbaadde obboleessa kiyya ana rabooda maqaa kiyya olbees da'u maqaa kiyya kennan sin da'u nan oggaan jiru ibsaan deemee jira
nama jala gootee jirti jechuun kiyya tamam akkuma arraan tana ana tana itti gootee mucaa isaa kana manarraa baasinaan jettee an manarraa baasitti ammas jireenyi isaa laaquudhaaf inni mana hin jiru isa kana booda isa kana billeessuudhaaf qaroo dhaattee itti isin baasa waan isin jechuu isin goruuf deemtu isin hin beeytanii nama jala gootee tammallee namaan siraa dalaguudhaaf deemti ibsa mucaan kee ammoo ana harka hin jiru si himutti hin jira yoo fiidiyoon tiitoon si bira geessee ana komatin ana dubbatin ana wanta kanan qaqqabatin jechuu ani akka nama takkatti mucaa kan kee fuudheeti mana isii geesse fidii mucaa mana kana sosobdee jechuu ana tana akka nan hin shakkinetti tamam mucaa fidii irra mucaa ullee fidii hoottu urji irra waan wal mari'annuu jira jettee na fi na yaamte ka'eetti mucaa fuudhee walumaanu mucaa wajjin itti dheeni oggaa itti dheenu anaaf isiinu akkuma isin himeetiin jira irra deebi'ee ammallee kan isin himu kun dhaamsa obbolummaati hin tuqinii mucaa kana jeenitiin an akka nama takkatti itti dubbadde akka maaltu siin geeti siif ibsaan kun maal olii qabdanii mucaa isarraa dhimma ammas dhimmamtee dubbattaay hay obboleettiyya akkanaa miti wanni namni itti barbaadu nama guddaadha ati wanni kun sirraa hin eegamu daa'ima akkana gooteen siif gurraa miti ati gurra barbaadu deemta malee siif gurraa miti obboleettitii dhiisii jee irraallee kadhadhee minaamin ati isaaf dubbatta ati ilmoo isaatiif wanti jetta minaan jettee anaafisiin walollee akkasitti malee sirraa deeme laakiin ani akka nama takkatti silaa mucaa san achuu geessuun qabu ture ammoo geessee ammoo na bira hin jiru mucaan kun yoo waa takka ta'e akka nan komanne akka nan gaafanne daawwattootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon tuni marutti hin jira arku jirtan ragaadha viidiyoon tunis isinillee ammoo warri natti aartanii jirtan jetti yaada dhiifama naaf godhaadha dhiifama hedduu takka bas natti aartanii jirtanii atiin tu micoo bakka deemtu yaa'uma gootaa maali kanaan jettanillee irra guddaan tokko keessan ni jirtan jetti yaada dhiifama naaf godhaadhaan isinisa dhiifama arrabooda kun dogoggora kiyya beekee badii tiyya beekee fudhadheetiin jira badiin tiyya arrabooda ibsaan obboleessa kiyya haati mana isaatis obboleetti tiyya ilmaan isaa ilmaan keenya jechuu obboleeyyan kiyya waan injoon hin qabu waan ilmaan isaatiillee godhu hin qabu an fiidoollee martiin jiru akkuma gartaan arku jirtanii fiidoollee martiin jiru ani fiifuu mushaakila birarra jira anaafi jechuu anaafi wanti tu wallol jira mucaratti maaliif jennaan mucaa kan isiin nin dhabamsiisaa jirti hin dhabamsiistuu mucaa kana anuma dhabamsiista malee bakka mucaa kan dhabamsiistuu anuma dhabamsiiftaati intal dhalaati jennee jechuu ati dhalaadhaan si dhalaadha mi'a mucaa kana anaatu mana isaanirraa jechuu mucaa kana anaan manarraa baase sossobii anaatutu ifar kana qeessi fide mucaa kana yoo waa goote akka nama waa godhetti ni eegaa mucaa kana harkaan qabadhu qubaan tuqi jeenitti naafsiin irratti wal girgireessine naafsiin wal finnee akkasa deemne saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya anammaan tan akka nama takkatti ibsa kan hammeenya isarra yaatee isa kana waa godhu osoo hin taane duraanis isiitu kana godhnaan jee an waan misin ani san jala deemee kana hundaa godhu dandee dhiifama naaf godha dhiifama narraa taadha ammoo mucaan na bira hin jiru mucaa ibsaatti sin beeku ibsa sin beeku ammoo ibsaan yoonii fi akka nama takkatti yoo yaa'i taate yaa'iidhaan anarra booda ibsaa maqaa isan sin kaasu yoo ammoo karaa biraa taate anaafin obboleeyya rabbiti obboleeyya nagaati ahlii nagaati naafinni ammoo isa maqaa isaa isan dhawu innis maqaa keenan dhawu naafi inni obboleeyyan ji'ee fixeetiin jira ibsa akkasumatillee dhiifama naaf godhi siin jeetiin jira reefum tanallee anaafi ati obboleeyyan nagaati nan tuqinii nan qaqqabatinii sin tuqu nan tuqin kilmaadha kun waan dhaamsa obbolummaati kanis kun kaninaan sitti dhaammadi jechuu akkasuma daawwattootaa fi kabajamtoota isinillee warri natti aartanii jirtan jeetii yaada dhiifama naaf godhaadhaan isinisa saniifuu nagaa naa tura nufaana tura fiirootitan haga dhuma isii daawwadhaan isinja yoo inan badii qabadhee dogoggora qabadhes urji dogoggora kan kee akkana bakka kanatti dogoggortee bakka kanaa dogoggora qabdaa naan jaalaatti koomantii naa barreessaadha an akka nama takkatti wallaahi na jaalatin jettin isin jaada anilleen akkasuma isin jaaladha badii naraan eegina amma booda badii anaraan eegina ani isatin jira waa hundaa ibsas dhiisee ibsaa obboleessa kiyya kanagaa anaafin obboleeyyanii maqaa isaa isan kaasu inis maqaa keenan kaasni bas namuutu nagaan jiraatu anammaan tar guyyaa lama sadii fiidoo hin daleeyne nagaan jiraachuu jira mushaakila dhaamnaan mataan kiyya kunu na qabbanaa'ee duraan mataan na uwwe irtaa'ee jiraachuu jira saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hagam fiidoo biraa qabadhee isinii deebutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.